Ifa mugaafanne qabeenya keenyatti deebine ijoollee keenya guddifachuu dandeenya yoo ta'e. Godina Wallaggaa Ba'aa aanaa Kiiramuu magaalaa Haroo Duwwaa tokko keessa jiraachaan ture. Amma garuu sababa nageenyaadhaan dhufeen addanaa Naqqamte Duwwaa 4 jiraachaan jira. Sababa nageenyaadhaan qabeenya gurguddaan dhabe. Maatii koo keessaallee nama baay'eetu du'aan wareegamee jira. Horii gaafaa horii 42 ol anna jalaa badee anna jalaa fudhatame. Akkasuma oolonni gaagurri ammayyaa manni jireenyaa baadiyyaarraaf magaalaarraa na jalaa gubatee barbadaa'ee qisaasa'ee jira. Naannoo magaalaa Haroo Duwwaa tokkorraa mana ammayyaa tilmaama qarshii miliyoona 3.5 baasu na jalaa badeera. Naannoo qonnaa kootii qonnaa fruit and vegetable irrigeeshiniidhaan mootummaarraa kireeffadheen lafa hojjechaa ture. Qabeenyi sanarra jiru guutummaatti barbadaa'eera. Magaazinni luukii 75 ijaaramee jiru achirraa barbadaa'ee jira. Muuziin ammayyaa fiilii isaa yookaan biqiltuu isaa guutummaatti hektaara 3 na jalaa badeera. Akkasuma lafa qonnaa abbaa koorraa abbaan koo dhaalamaa godhee lafa naa laatee hektaara 6 buna ammayyaa ogeessa qonnaatiin deeggarameen kaniin hojjedhe hektaara 6 olii waggaa 2 guutuusaa namoota hin beekamne na jalaa funaanamee na jalaa badee jira. Baran ammoo akkan odeeffannoo argadhutti namni naannoo isaa argachuu hin danda'u gubateera jedhamaa jira. Buqqaanee naannoo kanarraa mana kireeffannee jirra. Maatii mana qullaatti qabannee seentanii utuu ilaaltanii nu gadduu dandeessu. Yoo Waaqni sii gadde malee namni sii gadde waa sii godhu hin qabu. Waan irra taa'amu, waan irra ciifamu, waan jiraatu hin jirudha. Akkuma sagalee Waaqayyoo qabeenyi Iyyoob gaaf tokkotti bade jedhu kan keenya qabeenyi keenya maayikiroosekendii tokko keessatti nuusaa qulqullaa'e jechuudha. Namni inni du'e isa kaan amma kun abbaan koo qaroo ijaan qabanii waggaa 90 kun oddana na bira jiru. Ofii ko baqadhee ergan bahee booda bayyaannadheen namatti ergeetan giddatti baasisee giddarraa immoo akka isaan as dhufan taasisee jechuudha. Namoonni baay'ee immoo qabeenya duuba deebanii horachuu hin dandeenye dhabaniiru. Bara 2014 akkuma tasaa akkuma bakka kan waaqarraa gadi bu'u waan namni hin yaadinitu ibiddi tokko namaa qabate jechuudha. Qabeenyi naannoo isaan irratti barbadaa'e kan Oromiyaa waggaa tokko jiraachisuu danda'u ture. Miidhaan qabeenyi koo baduudhaan anarra ga'e ijoollee daa'imman lamaan amma ni qabu argita. Wayyaa isaanii mana barumsaa kaffaltii isaanii hiriyoota kootiin na gargaaraa ture ammatti. Hiriyyaan na barsiise jechuudha. Namni beelli maal ta'e walii isaan beenne boqqolloo kuntaala 1,000 ol galchuu midhaan nyaataa kuntaala 30 40 50 gashuu nuugii akkas gashuu nyaata filatee nyaatu har'a dhangaan argamuusaadha jechuun dhangaa matee midhaan ta'uusaadha ilaallu malee filachuun hin jiru jechuudha. Sanaan wal qabatee amma yeroo itti gwaaddanyaa illee si nufu silkii sirraa kaasuu dhiisuu jira. Rakkisaadha. Waaqayyo sin caalchise. Walumaa gala rakkoo guddaadha. Jecha kootiin ibsamuu hin danda'u. Amma namni Waaqayyotti dhoskaatiin waan tokko himatu Waaqatti himate waan ta'eef Waaqaan dhiifama gaafata. Qaama akkas nu godheessa diinadha jedhamullee walii isaa wallaalle dhiifama gaafachuuf. Dhiifama gaafannee qabeenya keenyatti deebine ijoollee keenya guddifachuu dandeenya yoo ta'e.